آية 38 والشمس تجري لمستقر لها أدون تنكرا يسيرا يرو مرتاها في بكا مرتاها ديمتي جد أفان أرباتي مستقر جتشون لفا مرتاهاتي يوكان يرو مرتاهاتي جتشون ساينسين أكارا دقبتي أدون بلانتوان كاولين تولا كوني كيسا بكا مرتاها في ديمو جرد كان ساينتستوني الدنيا هرتفو جرد adeemsi isii sakandii tokkotti maayilii 12 ta'uun beekame. Bakki itti deemuu jiran konstileeshin Herkulii jedhama. Bakka murtaa'etti yeroo murtaa'eef deemti jechuurraa wanni nuti barannu baallama qiyaamaati. Ragaa kanaa Quraanii bakka hedduutti fida. Suuratul Ra'd bismillah 13ffaa aaya 2ffaa irratti amma suuratul Faatir bismillah 35ffaa aaya 13ffaa amma suuraa Luqmaan bismillah 31 aaya 29 أما اللي قرآن إذا سورة زمر بسم الله سبحانه وتعالى آية شنفرت أدوني في جيني كرا في رأي يوم مرتاعي في دي موجرن جريرو إبسي قرآن نما سورة زاريات بسم الله شنتمي تكفى آية فرتمي تربفرت نتو هم ناف بكم سكينيان أرضي دامني أكسمس نتو كوني بلچا deemtu kana guddisee uume afaan arabaatiin muusi'uunaan kawnii babal'achaa deemtu bakkee balloo jechuusiiti. Saayintistiin Advan Eho jedhamu tokko akka ibsetti kawniin babal'achaa deemuu jirti urjiin tokko tokko caalaa jirti jedhee hime kan ammoo Qur'aanni bara 1400 dura dubbate. Nam tokko tokko jiraachuun ni mala. Kan Qur'aanni waa'ee astroloojii dubbachuun isa ajaa'ibsiisu. Maaliif yoo jennu Araboonni astronoomii yookaan ilmii urjiitiin beekumsa guddoo qabaachuu turan. Wantan isin yaadachiisuu fedhu garuu Qur'aanni bu'ee bara 100 booda Araboonni astronomiidhaan wanni beekamanii beekumsa madda Qur'aanaa irraa argatan malee astronomii kana dhaqanii faranjii irraa hin baranne abadan. Meekara damee saayinsii fiiziksii tokkii dabarru falsafaa atomizim jedhamu tokko ture. Atom jechuun waan haalaan xiqqoo addaan loosuun hin danda'amne jechuudha. Kun jaarraa 23 dura Dimokiraat namtichi jedhamu biyya Giriik keessatti barsiisaa ture. Kun Araba keessattis beekamoo ture. Afaan Arabaatiin atomiin zarraa. Garuu har'a saayinsii waan guddatteef zarraan sun xiqqaachaa ooltullee akkuma xiqqeenya isiitti addaan dhoofamuu dandeessee jirti. Waan ijaan hin mul'anne kan sanarra xiqqaatti akka elektiroon, piruutoonii fi kan kana fakkaatan. Saayinsii wanni atomiirra xiqqootu hin jirtu jee Quraanni immoo wanni zarrarra xiqqootu ni jirti jee. Zarraan waan xiqqoo ijaan hin mul'anne Quraanni eessattuu addaan hin dhoofamu jenne ni qoodamti jee. Quraanni suuraa sabaa keessatti bismillah 34ffaa aayaa 3ffaa irratti akki jee warri rabbi kafaran guyyaan qiyaamaa nurratti hin taatu hoggiisaan jedha akki jettuun rabbii kiyyaan kakadhe isinumaaf dhuufuu teessijiin rabbii waan namni argine beeku hawaan zirraa gadi illee galmeeffatee qabu waan ammallee meeshaan saayinsiin dhaqqabin hawaan zirraarra xiqqaattuuf irra guddattu beeku Qur'aanni waan miskaala zirraa caaltuuf har'a xiqqaattu ni jirti jedha Qur'aanni muujizaan dulloofne kanaafuu yeroo hunda haaraya. Qur'aanni qorannaa dhugaatii hundaaf ragaadha. Ammas daliila wal fakkaatu. Suuraa Yunus bismillah 14ffaa aayat 61ffaa galmeen rabbi waa tokko biran dabarree jedhee nu ibsa. Zarraa fi waan zarraa gadi illee galmeeffatee qabu. Mee amma moo barumsa ji'oogiraafii jatee oggii tarkaanfannu mana barumsaa keessatti tartiiba bishaan itti uumamu barannee turre. Tartiibni kunis jalqaba duraa bara 1580tti ibsamee ture jedhu. Akkam jee bishaan sun baarii irraa dafqee deemee duumessaawaa duumessi baarii irraa fagaatee gaaratti ol ba'a gaara gubbaatti bishaan tahee rooba roobni lagatti yaa'a lagni baariitti yaa'a akkasitti roobni uumamee jiran. Kun egaa jecha saayintistoota warra duriisan. Bara dur nabii isaan dura jaarraa 7ffaa keessa falsafaa Maltas jedhamu ture. Innis akki jee dafqi baarii irraa ka'u qilleensaan fudhatamee erga ol fagaatee rooba ta'ee bu'aa jee.
waa'ee bishaan lafaa keessaa bishaan burqaa eessaa akka dhufu namni hin beeku ture. Kanaafuu bishaan rooba qilleensi fidurraa argamee burqe jechuu turan. Ammas akka isaan jaanitti bishaan gubbaarraa roobu sun biyyee keessa seenee dachii keessa yaa'ee baharitti deebi'a. Akkasumatti zabana Pilaatos amanamaa ture. Hanga bara 1907 illee namoonni kana amanaa turuun isaanii beekaman. Filosoofonni yaadatti ida'an immoo hanga jaarraa 19tti kanuma ragaa ba'aa turan. Jechi garii ammas bishaan bahariirraa dafqee biyyee keessa suurkee gaaratti ol ba'a. Gaara gubbaatti haroo ta'a suntu burqaa ta'a jedha. Akka saayinsiin amma dhaqqabdetti bishaan lafa keessaa kan roobarraa dachiise. Kana quraanni yoo ibsu akki jee suuraa Zumar bismillah 39 aayaa 21 irratti sa ilaaltanii akka rabbiin samiirraa rooba isinii buuse ardiin keessa seensisee akka biyyeen dhuydu godhe bishaan dachii keessa kaa'ee waan feetan akka ittiin biqilfattan kan godhe. Ammas daliilli biraa suuratul Ruum bismillah 30 aayaa 24 rabbii rooba samii gabbuusee biyyee duutuu lubbuutti isinii deebise. Ammas suuratul Muuminuun keessatti bismillah 23 aayaa 18 rabbiitu rooba samii buuse akka walgayu godhe gariirraa dachii jala kuuse kaan akka yaa'an godhe isin duraallee dhabamsiisuu dandeenya. Quraanni dubbate suuratul Hijr bismillah 15 aayaa 22 irratti akki jee qilleensa rooba garaadhaa qabdu ergine rooba isinii buufne bishaan hanga isinii ga'u isinii kennine afaan arabaatiin lawaaqi'a jechuun laqah jechuurraa fudhatame. Laqah jechuun rimeessuu jechuudha. Qilleensa sanyii bishaanii baaftee duumessatti naynaan dhoofii dhalatu jechuudha. Egaa quraanni bishaan akkamitti akka argamuu danda'u sirriitti ibsee jira. Bishaan dura akka baariirraa dafquu fi akka duumessaa'u akka gaara ba'u ammas dabalee akkamitti akka deebi'ee roobu ammas ka gubbaadhaa dhufe akka dachii seenu ka dachii seenemmas akka bifa galaanaatiin baharatti yaa'u kana hundaa'u quraanni gubbaa jalaa kan hin hambisin nu ibsee jira. Suuraa Nuur bismillah 24 aayaa 43 suuratul Nabaa bismillah 78 aayaa 12 ammas dabalee suuratul Ruum bismillah 30 aayaa 48 ammas quraanni ida'ee suuratul Nuur bismillah 24 aayaa 43 irratti duumessa akka gaaraa walitti dhaabbatu ergine duumessa akka gaaraa walitti dhaabbatte ha quraanni jee dubbate kana bara kana namni xayyaaraan deemu hogguma xayyaarri duumessa bira ol kute duumessa of jalatti ilaalee akka duumessi gaaraa walitti dhaabbatte fakkaatu. Yaqiinaan argee waan quraanni jedhe kana akeekkachuu danda'a. Quraanni kana kan dubbate bara 1400 dura zamana sana mee xayyaarri wayi ture. Garuu quraanni waa'ee bishaanii bakka meeqatti deddeebisee dubbate. Fakkeenyaaf suuraa Al Imraan bismillah 3 aayaa 9 irratti suuratul A'raaf bismillah 7 aayaa 57 irratti suuratul Ra'd bismillah 13 aayaa 17 irratti suuratul Furqaan bismillah 25 aayaa 48 49 suuratul Faatir bismillah 35 aayaa 9 irratti suuraa Yaasin bismillah 36 aayaa 34 suuraa Jaathiyaa bismillah 45 aayaa 5 suuraa Qaaf bismillah 50 aayaa 9 suuraa Waaqiyaa bismillah 56 aayaa 68 70 ammallee dabalee itti fufee suuratul Mulk bismillah 67 aayaa 30 quraanni waa'ee bishaanii bal'inaan ibsee jira kana hunda keessatti. Kanatti aansinee waa'ee ji'ooloojii yookaan qorannaa lafaa ilaala. Har'a ji'ooloojistoonni akka nu himanitti dachiin nuti irra jiraannu kun kalloon isin qabbanooftu jajjabduun akka wanni lubbuu qabu irra jiraachuun mijooftutti. Ammoo keessi isii dhoqqee danfituu kan wanni lubbuu qabu keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Qorattoonni dachii yookaan ji'ooloojistoonni kalloon dachii haphiidha jedhan
kan namni irraa fayyadamu maayilii tokko hanga 10 yabbina lafaa keessaa parsantii tokko gadi irra xiqqaatti yabbinni dachii guutuutti maayilii 3750. Kanaaf kalloon dachii habbiidha. Kanaafuu dachiin raafamuudhaaf saaxil baateetti jedha. Ammas jiyooloojistoonni dachii wal dhiibuudhaan gaarri uumama jedha. Gaarri kun immoo dachiin akka hin sossoone eeyidii. Kanaafuu gaarrichi kala dachiiti jedha. Quraanni kanarratti dubbate. Suuraa Nabaa bismillah 78 aayaa 6 irratti akki jee. Dachii kana bal'inaan diriirsine wal jibaala awtaada gaarammoo chikaala goone. Afaan Arabaatiin awtaada jechuun chikaala dachii qabu jechuudha. Garuu saayinsiin ammatti dhaqqabe. Ammas Quraanni Rabbii suuraa Gaashiyaa bismillah 88 aayaa 19 irratti akkasumas suuraa Naazi'aat bismillah 79 aayaa 32 irratti wal jibaala arsaahaa gaara cimaa dachii sossoo dhorku dhaamnee jarbin. Kitaaba tokko jira. Kitaaba beekamaadha. Za'eers kan jiru kitaaba waa'ee dachii irratti beekamu. Yuunivarsiitii addunyaa keessaa irra caalaan kanaan fayyadaman. Barreessaan kitaabichaa Frank Peres jedhama. Kitaaba kana keessatti gaarri sochii dachii to'ata jedha. Egaa faayidaan gaarowwanii dachii qabanii dhaabbachuu ta'uun beekamu. Quraanni dubbatee aayaa hedduu keessatti faayidaan gaarowwanii halloon lafaa raafamuu irraa eeguudha jee addeesse. Quraanni kana himee jira. Ragaa wal fakkaatu. Suuraa Anbiyaa bismillah 21 aayaa 31 irratti ammas dabalee suuraa Luqmaan bismillah 31 aayaa 10 irratti suuratul Nahl bismillah 16 aayaa 15 irratti dachiin akka raafamne gaarowwan chikaala goonee jirra jee bakka hedduutti dubbata. Quraanni faayidaa gaaraa dubbachuun bara 1400 dura. Garuu ilmi namaa irratti dhaqqabuu jira. Mee amma waa'ee damee qormaata baarii irratti waan Quraanni jiruun jalqabna. Suuraa Furqaan bismillah 25 aayaa 53 irratti Rabbitu bishaan lama kan wal cinaa yaa'an akka waliin makamne godhee tokko mi'aawaa kun immoo soogidda dhangaggaawaa giddu lamaan isaanii dahoo akka dallayaa godhe dallayee waan dabarsine. Quraanni irra deebi'ee ammas suuraa Rahmaan bismillah 55 aayaa 19 irratti marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun laa yabghiyaan. Rabbitu bishaan wal cinaa yaa'an lameen wal makachuu dhoorke. Kanuma isaan wal tuqan gidduu isaanii lameen dallayaa jira akka isaan walitti hin dabarre. Afaan Arabaatiin barzakh jechuun dahoo jechuudha. Jechi Arabaa inni marajal bahrayni yaltaqiyaan jedhu laga wal cinaa yaa'u wal tuqan wal makatan jechuudha. Garii ulamaa duriitii jechi lameen wal didan kun waan galleefi ture. Wanni galiniif bishaan lameen waliin bu'aa wal makatan jedhee ammas dallayatu jidduu jira jedhu. Quraana kana fassaruudhaaf jecha kana lamaan sirriitti ibsuu hin dandeenye hedduu rakkisee ture. Har'a garuu saayinsiitti fayyadamuudhaan akka beekuu dandeenyetti dallayaa akkaan qallatuutu bishaan mi'aawaa fi soogidda jidduu jiraa jedhe. Baharii mi'aawaadhaa fi baharii soogiddaa gidduu bishaan bahara tokko gara baharii kaanitti yeroo dabru haala ofii durii dhiisee hatti gale fudhata. Bishaan gama lamaanii akkuma duriitti hafan dallayni waan jiru. Dallayni sun bakka ol fudhannaa yookaan bakka ce'umsaa jedhama. Egaa wanni bishaan lameenii dahoo ta'e sun haalaan haphiidha. Dallaya ijjiin agarre kan hin mul'anne. Bishaan lameen waliin bu'anii wal makatanis haalli isaanii akkuma duraanitti hafa. Bishaan soogiddaa soogidduma, bishaan mi'aawaanis mi'aawaadha. Haalli bishaan akkanaa kan walitti hin makanne Afrikaa kibbaa keessaa Keeptaawunitti argama. Bishaan soogiddaatiif bishaan mi'aawaan addaan jiran waliin makatan. Dallaya walii hoggii ce'an haala jijjiirratan. Ammas biyya Misraa keessa bakka laga Naayilii fi bahariin itti wal gayan keessatti argama. Akkasumas fakkiin biraa galoo galaana Meeksikoo eegalee maayilii kuma hedduu yoo deemu bishaan lameen bishaan soogiddaa bishaan mi'aawaan adduma addaan adeeman
bakka bishaan akkasii yookiin dooniidhaan irra deeman gariin mirgaan waraabanii gara bitaatii soggii waraaban bishaan kun garaagara tokko bishaan mi'aawaadha tokko immoo soogiddeedhaan gaggaara gaayaa uwwisaallee garaagara ammas bakka Jibraaltar jedhamutti hoggii Atlaantikii Meeditiraaniyaan waliin bu'an dallayni ijaan hin mul'anne jiraachuu isaa mirkaneeffamee jira. Namni waan Quraanii dubbate kana saayinsiidhaan itti dhaqqabe Piroofeesar Hey hoogganaa doonii Ameerikaati. Qur'aanni gaatola Rabbii keessaa isa kan mormuu dandeessan jee gaafata. Waan Rabbiin uume kana keessaa Suuratul Rahmaan Bismillah 55 jechi tola Rabbii keessaa isa kan mormitan ji'u kun bakka 31tti gaafatamee jira. Inninis mallattoo Rabbii guddaati. Mallattoo Rabbii subhaanahu wa ta'ala waa'ee mukaa waa'ee dachii waa'ee samii dubbate samee kana keessaa gaawwanni si mormitan isa kamii waa'ee uumaa bishaanii himee ka'ee mee alaamaa Rabbii kana keessaa kan mormuu dandeessan jee nama gaafata. Ammas waa'ee dawoo bishaan mi'aawaa fi soogiddaa addaan qooduu himee mallattoo kana hoo kan mormuu dandeessan. Qur'aanni suuraa tokko qofa keessatti mee aayaa Rabbii isa kam mormuu dandeessan jee gaafata. Bar isin gaafata gaa'e. Wanti isin laaltan kun marti eeysaa argaman jettu meebee Rabbitu kalqee